jirtu kabajamtoota fi hordoftoota chaanala keenyaa harka fuuna jecha har'a civikii paartii 2 walitti deebinee jirra. Civikii paartii 2 what is morality kan jedhudha jechuudha. Yeroo darbe paartii 1 keenya irratti waa'ee itiksii definition itiksii karaalee garaagaraatiin itiksiin akkamitti akka hiikamu akkasumas immoo amala itiksiin immoo wantoota akka looyii yookaan ethical value kanneen jedhaman honesty faa waliin akkamitti akka wal fakkaatan waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Justice honesty akkasumas ethical quandary fi wantoota kana fakkaatan wajji ilaaluun keenya ni yaadatama jechuudha. Akkasumas immoo yeroo darbe itiksii fi moraalitiin walitti dhiyeenya ni qabamuu qabu kan jedhu aga tokko waliin ilaallee jirra. Paartii kana keessatti waa'ee moraalitii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf mee morality definition isaa maali akkamitti hiikama kan jedhu ethics irraa garaagarummaa inni qabu similarity inni qabu maali kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu definition isaa irraa yookaan eegalu ta'e what is morality dha. Moralitiin takka hamilee jechuun maalidha? Kanaafiyyuu morality is a complex concept jennaan. Hamilee jechuun konseptii takka qabiyyee wal xaxaadha. Akkamitti qabiyyee wal xaxaadha jennaan? Fakkeenyaaf moraalii yookaan hamilee jechuun kun maali? Hamilee hedduu jira. Hamilee nyaatuu jira, hamilee dhuguu jira, hamilee fuudhaa fi heerumuu jira, akkasumas immoo hamilee barnootaatu jira, hamilee mootiyyuu nagaduutu jira, hamilee hedduu jira. Hamilee hedduu jiran san tokko tokkotti ibsuu waan namatti ulfaatuuf akkasumas immoo hamilee kana definition tokko qofalleen ibsuun waan namatti ulfaatuuf achirraa ka'ee maal jedhame morality is a complex concept jedhamee yaamame jechuudha. Hamileen qabiyyee wal xaxaadha takka mootiyyuu ulfaataadha jedhamee yaamama. So maal jechuun dandeenya? Though it is one of most frequently used terms. Kana waan ta'eef moralitiin kun complex concept waan ta'eef it is one of the most frequently used terms. Termii yeroo hedduu fayyadamnu. Maaliif akkuma isin jedhan gosoota hamilee dilaa jira waan ta'eef gosti hamilee dilli jiru kun nama tokko biratti hamilee fuudhaa fi heerumaa jira, nama tokko biratti hamilee mootuu dalaguutu jira, nama tokko bira ka daldaluu jira, nama tokko bira ka baratu jira, nama tokko bira immoo kan nyaachuu dhuguu jira, nama tokko bira mootuu hamilee biyya alaa deemuu jira fi kanneen kana fakkaata hamilee dilli waan jiruuf kanaafuu termii baay'inaan nama biratti jiru takkaa'u termii baay'inaan namni guyyaa guyyaadhaan fayyadamuudha. It can mean different things to different people. Kana jechuun inni namarratti hamileen kun garaagarummaa qaba jedha. Namarratti garaagarummaa qaba sirriidha akkuma isin jedhan. Fakkeenyaaf nama tokko gaafatte hamileen kee maali yoo ta'e waan biraas hima, kanallee hamileen kee maali yoo ta'e waan biraas hima jechuudha. Kanaafuu akkuma namni bifaa fi amalaa fi life style takka life standardiin isaa garaagara ta'e morality yookaan hamileen namallee garaagaraa jechuudha. Kanaafuu the morality is complex concept. The morality is most frequently used terms in our daily life activities. The morality is also different things to different people. That means it is not the same at different people jechuudha. Nama garagara biratti ol fakkaata miti. Kanaaf inni biraammoo morality is a commonly used word in most cultures. Some scholars argue that if we do not know what morality is, we cannot teach it. Ammas waan jedhu moralitiin kun commonly used word in most cultures jedha. Aadaa hedduu keessatti jecha irra deddeebiidhaan takkaa'u hedduminaan fayyadamamuudha jedha. Moralitiin kun hamileen kun akkasumas iskoolaroonni adda addaa takkaa'u mootiyyuu beektonni adda addaa maal jedhanii yaaduudha? If we do not know, nuti yoo waa'ee morality kan hin beekne ta'e waa'ee hamilee kan hin beekne yoo ta'e hamilee barsiisuu hin dandeenyudha. Kanaafuu to teach about morality, first of all we have to know and we have to recognize the morality. After we know and recognize the word morality, then we can teach the morality another person. So the necessary criteria to teach the morality is to know it first. Isa san jalqaba beekuutu nurraa eegama jechuudha. Kanaafuu
morality hala kanalleen schoolariin ibsanii jiranii in a crucial ways we do not know what morality is. In a crucial ways we do not know what morality is. Nuti gadi fageenyaan waan morality ta'e hin beeknu jedha. Yet we must teach it because it is a prime importance and must be learned. Garuu hanga amma kanatti takka hanga yeroo ammaatti nuti morality kana hamileen kun maal akka ta'e gadi fageenyaan hin beeknu, deeply hin beeknu, takka haala xiinxallaa qabuun hin beeknu jedha. Ta'ullee jedha, but yet jechuun but jechuudha. Ta'ullee we must teach it, barsiisuu qabna, because it is what prime importance and must be learned. Inni kun waan jalqaba namaaf barbaachisuu fi akkasumas immootuyyuu maal waan ta'eef baratamuu waan qabuuf nuti waa'ee wanti kana waa'ee morality kana qajeellan gadi fageenyaan hin beeknu jennee barsiisuu dhabuu hin qabnu jechuudha. Haa gadi fageenyaan illee beekuu dhabnu nuti gadi fageenyaan hin beeknu sirriidha. Gadi fageenyaan waa'ee morality hin beeknu jennee morality barsiisuu dhiisuu hin qabnu. Sababbiin isaa moralitiin wanta ilma namaatiif barbaachisu keessaa isa jalqabaati fi akkasumas immootu waan baratamuu qabu waan ta'eef kanaafuu maal gochuu qabna? Dirqama gadi fageenyaan beekuu osoo hin taane haguma beeknu saniin maal gochuu qabna? Barsiisuu qabna. Garuu immootu waa'ee morality hanga tokkos ta'u jalqaba beekuun barbaachisaadha jechuudha. Moreover, teaching must not be what? Brainwashing. Kanaafuu moreover kanuma hunda caalaa jedha. Teaching must not be what? Brainwashing. Teachingin kun kasammuu dhiqusan osoo hin taane maal ta'uu qaba? It must be moral ta'uu qaba jechuudha. Waa'ee hamilee yeroo nama barsiiftu barsiisummaan waa'ee hamilee ati nama barsiiftu sun kasammuu namaa wash godhu osoo hin taane ka maal ta'uu qaba? Ka moral ta'e ka hamilee si godhu. Brainwashing process of teaching kan jedhamu kan mulumatti maal si godhudha? Si rifachiisu. Maal wallaalaa waa takka hin beekne maal ka gochuuti? Waan inni duraan of keessaa qabu guutuu keessaa dhiite kabaraa keessa kaa'u osoo hin taane hamileen waan inni qabu san irratti maal dabaluufidha? Waa dabaluuf tokko yookaan beekumsa inni of keessaa qabu san immootu maal gochuudha? Motivate gootee hamilee itti gootee beekumsa akka inni hojiitti jijjiiru gochuudha malee sammuu waan xuraa'aa keessa dhiite waan haaraa itti gochuu ta'uu hin qabu jechuudha. So in order to understand the moral and the civic education, the term moral needs to be what understood. Kanaafuu koorsii moral and the civic education jedhu keessan kana adda baafachuudhaaf takka beekuudhaaf dirqama. Termii moraalii yookaan hamilee jedhu kana hubachuun barbaachisaadha. Morality can be viewed from different perspective and let us start with what? Simple definition of the word itself. Jechi morality yookaan hamilee jedhu kun perspektifoota takka humootu hayyoota gara garaatiin ilaalchitti kennamee ture takka hiikamee ture. San keessaa mee nuti maal haalaalluudha? Definitionii isa salphaa ta'e kan waa'ee morality irratti perspektifoonni kennan haalaallu jedha. Kanaafuu morality from a dictionary definition perspective takka humootu gama hiikan isaaf kenname keessaa mee gama dictionarytiin hayyoonni dictionary maal jedhanii isa hiikan kan jedhu haalaallu moralii kana. According to the dictionary definition or from Latin morality means what? Manner, character, people. So according to dictionary meaning or dictionary text, then the word morality is defined as what? It came from Latin words which is called moralitas. Moralitas means what? Manner, character, prop. Kanaafuyyuu laala. Moralitiin karaa garaagaraatiin akkuma etiksiidhaaf karaa garaagaraatiin hiikan kenname moralitiif illee karaa garaagaraatiin hiikan kenname. Karaalee kennameen san keessaa perspektiiviin tokko dictionary perspektiiviidha. Takkaa'u dictionary definition of morality dha. Dictionary definition maal jedhan? Jechi morality jedhu kuni jecha laatinii moralitas jedhurraa dhufee moralitas jechuun akka warra laatiniitti maanarii jechuudha. Amala, character, prop fi kanneen kana fakkaatan, feature, property fi kanneen kana fakkaatan jedhanii yookaan kanaafuyyuu
According to dictionary definition, the word morality comes from a Latin word which is called moralitas. Moralitas is manner, character, properties, features, according to what? The Latins or Laticians. According to Laticians, takka Latinitti. Akkana jechuudha. Inni itti aanu mootu maal jedha? Kanaafuu asirraa wanti isin dagachuu hin qabnu definitionii kana dagachuu hin qabdan jechuudha. Qormaata irratti illee isa kan isin gaafata. According to dictionary definitionii maali? Morality, character, property, behavior fi kanneen akka ta'ee fi jecha laatinii moralitas jedhurraa kan dhufe ta'uu isaa dagachuu hin qabdan jechuu barbaade. Kanaafuu prop or behaviorist jedhama jechuudha. Refers to the concept of human action which what pertains to matters of right and wrong, also referred to as good and evil. Kanaafuu akka warra laatinitti hiika dictionary irraa arganne kanaan morality jechuun jecha moralitas jedhurraa dhufe. Moralitas jechuun immoo akka warra laatinitti akka morality jechuun mannerii, karakterii, property fi behavior jedhanii akka prop fi behavior jedhanii mannerii, karakterii, property fi behavior akkamiiti jennaan behavior akkamiiti refers to the concept of human action. Conceptii qabiyyee dalagaa ilma namaa which pertains to what matters of kan qabiyyee dalagaa ilma namaa takka waan namni dalagu san gara maalii fi maalitti hirkisuudha? Gara sirrii yookaan gongoraatti takkaa'uu gara mootu gaarii yookaan shayxaana yookaan badaatti kan hirkisu kan qoodu maal jedhama? Morality jedhama jechuudha. Kanaafuyyuu kan waa'ee kanaa qo'atu itiksiidha. Garuu immoo morality wanti kun bada kun gaarii kun immootu sirrii kun dogongora jedhee dalagaa ilma namaa san kan ramadu kan qoqqoodu morality jedhama. Saayinsiin immootu waa'ee morality kana qo'atu itiksii jedhama. Akkasitti adda baafachuu danda'uu qabaanna jechuudha. Garaagarummaan itiksii fi morality akka walitti isin fakkaanne. Ethics is a science which deals about morality. That means which deals about the what? About the manner, character, proper and behaviors of what? Human actions. But the morality is come from the word moralitas according to dictionary definition, which means manner, character, proper behavior, and that behavior, manner, character, and proper is refers to what? Concept of human action which pertains or which determines or which classified as a matters of what? Right or wrong, also good or evil, or bad or good jenne haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu morality has been a topic of discussion for a very long time. Hamileen kun toopikii yeroo dheeraadhaaf mariin irratti godhamuu qabu ture jira jedha. According to Socrates, we are discussing no small matter, but how we ought to live when issues of morality are discussed. Kanaafuu according to Socrates nuti qabiyyee takka maatarii xiqqoo irratti mari'achuu hin qabnudha. Waa'ee hedduutu nu eega but how ought to live garuu waan xiqqoo qofarra mari'achuu osoo hin taane akkamitti jireenya keenya gaggeeffannaa, akkamitti jiraannaa, jireenya keenya kana keessatti maal dalaguutu nurraa eegama, nuti maal dalaguu qabna waan jedhu irratti mari'achuu qabna malee uma xiqqoo wayyaa uma xiqqoo sanirra mari'annee saniif furmaata qochuu hin qabnudha. Maaliif hamilee kanatuyyuu toopika jabaa laayifii keenya keessatti barbaachisuudha jechuudha. Safartuu human actioniti. Human actionii kan ramaduudha. Maalitti badaa gaarii akkasumas immoo fudhatama qabu fudhatama hin qabu dalagaa gaarii dalagaa shayxaanaatti maal jedhee adda baasu morality kana waan ta'eef jechaadha. Kanaaf when issues of morality are discussed yeroo issuun morality irra mari'atamu jireenya keenya keessatti maal akka goonuu irratti illee maal gochuu qabnedha mari'achuu qabnedha. Socrates haala kanaan ibsa jechuudha. Morality is what? Morality is at the very least gabaabsinee yookaan laallu taate jedha. Morality kun the effort to guide one's conduct by a reason that is to do what there are what? The best reasons for doing while giving equal weight to what? The interests of each individual who will be affected by one's conduct. At the very least, karama gabaabadhaan takkaawu haaluma gabaabadhaan yoo kan laallu ta'e morality kan the effort to guide humna qajeelchuudha, humna
nama tokko dalagaa takkaa'u amala ilma namaa tokko maal godhuudha guide godhuudha. The effort to guide one's conduct. Amala takkaa'u dalagaa ilma namaa tokko humni qajeelchu takkaa'u shufeerri of by reason that is sababa inni to do what there are the best reasons for doing while waan inni jireenya isaa keessatti fedhu akkasumas immoo waan inni jireenya isaa keessatti isa barbaachisan akka inni dalaguu fi akkasumas immoo equal weight toward the interest of each individually kamuu takkaa'u nama dhuunfaa kamuu carraa walqixaa kennitee fi carraa walqixaa kenneefi yookaan carraa walqixaa kennamuuf taasisee dhuunfaan kamuu erga carraa walqixa equality weight opportunity kennameef waan jireenya isaa keessatti isa barbaachisan akka inni dalaguuf takkaa'umutu akka inni godhuuf conduct isaa san guide godhu takkaa'u shufeeriin of sun maal jedhamedha morality jedhama jedha. Kanaafuu it is important that in a countries like Ethiopia morality is what shared as one common goal to ensure harmony and integrity jedha. Kanaafuu wanti beeku qabnu it is important that in a countries like Ethiopia biyyoota akka Itoophiyaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti moralitiin kun jedha kaayyoo waloo takkaa'u kaayyoo waliigala qabaa jedha. Kaayyoo waliigalaa inni qabu sun gaheen isaa maal to ensure harmony and integrity. Wanti hamileen Itoophiyaa keessatti biyyoota akka Itoophiyaa keessatti hamileen barbaachisaa ta'eef maaliif jennaan to ensure or what to obtain what harmony and integrity walta'iinsaa fi akkasumas qindoomina maal gochuu fi hundeessuuf takkaa'umootu akka argamu taasisuudhaaf biyyattii keessatti akka jiraatu taasisuudhaaf moraalitiin barbaachisa. Nama tokko hamilee isaa eeguu wanni barbaachiseef tokkoffaa gooliin moraalitiin biyyoota akka Itoophiyaa keessatti barbaachisu to ensure harmony and also to ensure the integrity fi harmony waliigaltee fi akkasumas qindoomina maal gochuu fi cimsuuf jechuudha. Yoo biraan qabu namni tokko hamilee namaa eeguu wanni barbaachise namni tokko akka waliigaluu fi akka walitti rifannee fi akkasumas immoo akka maal ta'uu fi walitti qindaa'uuf jechuudha. Maaliif namni yoo hamilee walii eege hamilee walii tiisee hamilee wal cabsuu baate walitti dhiyaata waliin qindaa'aa waliin gurmaa wal ta'a waliin hojjeta jechuudha. Kaayyoon isaa guddalleen kanuma jechuudha. Equal weight opportunity kennuu fi qabda jechuudha nama kamuu. Ebaluun dureessarraa dhalatee sanyii warra dureessati jettee ebaluun immoo sanyii warra hiyyeessati jettee akka sanyii warra hiyyeessaa hamilee isa cabsuun qabdu jechuudha. Equal weight opportunity kennuu fi qabda jechuudha. Terms such as morality and ethics are often used interchangeably in everyday speech as referring to justified or proper conduct jedha. Kanaafuu jechoonni lamaan kun morality fi ethics kun namoota jireenya guyyaa namoota baay'ee keessatti akka dubbii guyyaa namoota hedduu keessatti wal jala jijjiiranii fayyadamanii yeroo tokko waa'ee hamilee ibsuu barbaadanii ethics fayyadamanii yeroo tokko waa'ee ethics ibsuu barbaadanii morality fayyadamaa turanii jedha. Maal ibsuudhaaf referring to justified or proper conduct amala sirrii takkaa'umootu amala haqa qabeessa ta'e takkaa'u amala fudhatama qabu tokko ibsuudhaaf jedhanii jechoota kana wal jala jijjiiranii fayyadamaa turan jedha. But ethics is what usually associated with what a certain conduct within a professions ta'ullee garaagarummaa qabaa jedha jarri kun lamaan. Ethicsiin usually associated with ethics yeroo hedduu maal waliin associate ta'u takkaa'u wal qabata with a certain conduct amala takkaa'u dalagaa ta'e wajjii wal qabataa jedha. Within a profession ogummaa waliin naala. Conduct takkaa'u dalagaa tokkorratti ogummaa qabdu san wajjin kan wal qabatu ethicsiidha. Isa kanammoo ogummicha kanammoo ogummaa ati qabdu kanammoo kan badaa fi gaariitti raayitii fi roongitti kan adda qoodummoo moraaliidha jechuudha. Kanaafuu inni kun saayinsii maal wajjin wal qabatudha. Certain conduct within a professions ogummaa bira qabaachuu qabda jechuudha. Ethics keessatti ogummaa professionii biratti bira conduct within a profession garuu morality is usually associated with a certain conduct itself not within a professions. Profession wajjin osoo hin taane certain conduct mataa isii wajjin associate ta'a moralitiin hamileen garuu kun immoo ogummaa wajjin associate ta'a jechuudha. Kanaafuu
haala kanaan adda baafachuu danda'uu qabanna jechuudha. Garaagarummaa jara kana lameeni asitti bakka kanatti waan isin yeroo kamuu dagachuu hin qabne isii tana likkitti adda baafachuu qabdan. But jettee dhufte tana booda ethics is usually associated with certain conduct within a profession jettee tana adda baafachuu danda'uu qabaattan jechuudha. For example, the code of ethics for the teaching profession fakkeenya koodii ethics fakkeenya namni tokko sonni inni qabu barsiisuudhaaf barsiisaan tokko barsiisummaa irratti sona qabaachuu qaba. Saayinsii isa safaru qabaachuu qaba. Takkaawu saayinsii haala inni ittiin hojii isaa san gaggeessu isa qoratu jiraachuu qaba. Code of ethics mataa isaa qaba barsiisaan tokko. Fakkeenya gaawonii uffatuun koodiidha. Akkasumas immoo chookii qabachuun koodiidha. Balbalaan seenuun koodiidha. Akka seen indaastirii eeggachuun koodiidha. Akkasumas immoo maal jechuun fuula barattootatti deebi'uun koodiidha. Koodiin kun hundi itiksii sona barsiisuu irratti inni qabu garsiisa. Fakkeenyaaf barsiisatu san godha malee waraanni san hin godhu. Kanaafiyyuu koodiin itiksii kamiituu garagaraa jechuudha. Maaliif itiksii kanatu associated with a certain conduct within a profession waan ta'eef. Akkuma profession nama tokko nama garagara ta'e koodiin itiksii inni professional sana irratti qabullee garagara ta'a jechuudha. Kanaaf haala san ilaaluu danda'uu qabaanna. But morality, asitti immoo morality is a more general term referring to what the character of individual or community salphumatti ilaala. Kun amma professional waliin himiti. Moralitiin termii waliigalaa takka mootuyyuu jecha waliigalaa maal ibsuudha? Amala dhuunfaa tokko takka amala hawaasa tokko ibsuudha gabaabumatti. So in short, morality is a more general term referring to what the character of individual or community in a short, or the conduct of individual or community in a short. So if you are asked on your exams or in your exams among two terms, this means among morality and ethics, which one is more general? You may ask such types of questions. So the general term is what? Morality. Because morality is generally it emphasized on what? The characters of individual or community. But ethics is what? Ethics is a characters of individual or community within a professions. Professional professional garagarummaa qaba waan ta'eef specific ethics koodii mataa isaa qaba professional walitti waan hidhatu. Kun garuu professional walitti hidhatu amaluma waliigalaa dhuunfaan tokko qabu takka hawaasni tokko qabu akka waliigalaatti morality. Kanaafuu haala kanaan adda baafachuu danda'uu qabaatanii. In other words, morality is used to refer to what we would call moral conduct, while ethics is what used to refer to the formal study of what moral conduct. Kanaafuu isii sana akka hubachiisa jabaatti dagachuu qabdan. In other words, tan morality is used to refer to what we would call moral conduct or moral characteristics or moral what behaviors. But or while ethics is what used to refer or indicate to the formal study, not informal, but formal study of what? Moral conduct. Lala. Moral conduct chuma kana waa'ee isaa qo'atuma inni ethicsdha jechuudha. Kanaafuu ethicsiin saayinsii takka takkatti moraalii sana adda baasee qo'atudha. Garuu mootuyyuu moraalitiin immootu maali jennaan? Maali waliigala termii waliigala jecha waliigala amaluma hawaasa tokko takka amala uummata tokko takka amala garee tokko yookaan amala dhuunfaa tokko akka waliigalatti ibsuudha jechuudha. Kanaafuu wanni amma dubbadhe kun garaagarummaa ethicsii fi morality'ti compare and contrast gochuu danda'uu qabaattanii jechuudha. Takka takka wantoota amma dubbanne kana nootii keessan gizee baafattan nootii irratti akkatti gargar baafattanii morality versus ethics jettanii akkanatti kaa'achuu dandeettanii. Morality jalatti fakkeenyaaf morality is used to refer what we would call moral conduct. Ethics jalatti immoo to refer to the formal study of moral conduct. Morality jalatti morality is general term. Ethics jalatti immoo to ethics is specific term. Akkasumas immoo to maal jetta morality is maal jettani it indicates the general it associated with a certain conduct of human being.
ethics jala mootu dhaite ethics is associated with jetan associated with a certain conduct within a profession jette ala kanan garagarummaa isa ibsuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu those principles and values that actually guide for a better or worse an individual's personal conduct jedha. Kanaaf principles fi valuuleen kun dhugumatti ilma namaa tokko dhuunfaa tokko personal conduct isa gara waan gaariitti illee guide gochuu danda'a, gara waan badaatti illee guide gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu principles fi valuun ati qabdu waan gaariittis ajajuu danda'a, waan badaattis ajajuu danda'a. Kanaafuu principles fi valuun ati principles fi value kii jettee qabattu kan maalitti guide si godhu ta'uu qaba, for a better ta'uu qaba, kan waan gaariitti guide si godhu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf morality is the informal system of rational ammallee definition bira maalitti kuni morality is the informal system of what rational beings but which they govern what their behavior in order to what lessen harm or evil and do good. Kanaafuu morality informal system rational beings iti rational ta'uti systema al-idilee ati positive ittiin taatudha takka positive si godhu by which they govern their behavior laal systema al-idilee positive si godhu takka kan mootu ati positive ittiin taatu fi akkasumas mootu behavior keessa maal godhuudha hogganuudha in order to what to lessen harm barannoo miidhamaa baruuf akkasumas mootu evil baruuf akkasumas goodii baruuf wanti kun gaarii kun bada kuni barannoo miidhatti kuni barannoo gaaruminaati kuni barannoo boqabees kuni barannoo mootu boodhabees kun barannoo fudhatama qabu kun barannoo fudhatama hin qabne jettee barnoota akka ati argattuu fi akkasumas behavior keessan guide kasiin godhu informal system in ati itti fayyadamtu morality akka jedhamus asirraa hubachuu danda'u qabaanna. These systems although informal enjoys amazing agreement across time and cultures concerning moral rules and moral ideas or moral virtues jedha kun reference jedhan hiikame asirraa hubachuu dandeenya. Kanaaf amma sitti wanta ilaaluu qabnu ethics noon may compare and contrast yeroo goon morality haala kanaan gad ibsaa dhufne ethics is a philosophical study of the code standards norms of human conduct. It is more theoretical and general one lala amma wal falles fakkaata sitti lala ethics kun is philosophical study of the code qorannoo falaasama waa'ee koodii standard yookaan safartuu normii yookiin mootu safuu dalagaa ilma namaa takka amala ilma namaa kan qoratudha. It is more theoretical. Inni kun akkasumas hedduminaan theoretical dha haasawa akkasumas immoo general one jedha. General one gizee jedhu kana amma inni maaliif wal bira qabeeti miti morality wal bira qabee osoo hin taane theoretical one ta'eef maal jechuu jira general one jechuu jira malee kaawwajjii wal bira qabne general jechuutti hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan gaafa maalitti koodii qo'atu irratti general takka standard if normii human conduct sanii qo'atu irratti general malee inni behavior individualicha san tokko baasee profession inni qabu hojii qo'ata waan ta'eef specific dha. Garuu mootu amma asitti akka waliigalaatti koodii human conduct fi standard human conduct fi normii human conduct hundi isaatu kan qoratu ethics mataa isaa waan ta'eef maal jenneen general one jenneen jechuudha. Ethics establishes the standard principles code to be what followed by because are the study of what morality, moral principles, moral decision making. Ethics in amalle kawaye code standard if normi ilma namaa dalagaa ilma namaa qoratu qofa osoo hin taane dalagaa ilma namaa kanaafillee kan maal tumuudha jedha kan maal establish godhuudha jedha standardii safartuu normii safuu fi akkasumas koodii takkaa'u mootu waan birarraa adda isa godhu kan tumu takkaa'u kan baasu koodiin sun akka maal ta'u followed by what human beings koodii fi normii fi safartuu san erga baase dalagaa ilma namaa itti aansee dalagaa ilma namaa achi booda isatti aantee dalagamsan ittiin safaraa jechuudha. Dura maaltu meeshaan qophaa'u qaba namni tokko nyaata hojjechuudhaaf meeshaa qopheessuu qaba.
kunillee amma amala ilma namaa safaruudhaaf amallee ilma namaa dhaqee ilaaluurra dursa maal qopheeffachuu qaba meeshaa amala ilma namaa san ittiin ilaalu ittiin safaru kanneen akka standardii norms fi koodii establish gochuu qaba jechuudha ta'u tumuu danda'uu qabaata jechuudha are the study of what morality kanaafu meeshaan safartuu fi normii fi akkasumas koodiin inni establish godhe kuni maal safara jennaan morality ilma namaa safara moral principle safara moral decision making fi kan kana fakkaatan safara jechuudha meeshaa kana safaru hundi isaa kan establish godhu ethics dha jechuudha ethics is also the development of reasonable standards and procedures for what ethical decision making akkasumas ala kanaanis hubachuu dandeenya jechuudha is a set of normative rules of what conduct a code standards that govern what one ought to do when the well-being or duties to oneself others or institution is what at stake in other set of normative rules of conduct kanaaf ethics kana bakka hedduutti qooduu dandeenya normative ethics fi meta ethics jenne normative ethics jalalle ka biraattu jira waan ta'eef akkasitti ilaaluu dandeenya amma asitti wanti nu beekuu qabnu qindoomina normative rules of conduct ta'e takka normative ethics ta'e tuutni isaas wanni inni qo'atu takka normative ethics wanni inni qo'atu koodii standardii maal godhu that govern what one ought to do ilmi namaa maal akka dalaguu qabu when the well-being yeroo nageenyummaan takka fayyummaan jiru yookaan yeroo dirqamte laal osoma namni sin dirqin haa ta'u yookiin immoo yeroo nama tokkoon dirqamte haa ta'u wanna ati dalagdu san takka wanna ati dalaguu qabdu san koodii fi standardiin safaru maalidhaan qo'atama normative ethics dhaan kan qo'atamuudha jechuudha kanaafuu in short normative ethics is a rules of conduct code a standard that govern what human ought to do when the well-being or duties to oneself or others or institution is at stake yeroo ufii keetii dalaydu haa ta'u yoo takka ufumarraa ka'u osoo dhiibban tokko sirratti hin dhufin takka osoo dirqam tokko sirratti hin dhufin haa ta'u takka dirqamtee haa ta'uuti gocha ati gootu san takka gocha ati dalagdu san koodii standardii fi akkasumas ruulii governance godhu gocha ati gootu san irratti si hoggan kan siif establish godhu set of normative ethics dha jechuudha takka normative ethics dha jechuudha salphumatti kanaafu bakka kanatti amma maal jira morality definition maduraa sana amma gabaabsee sibaasu jira kanaafu akka walii galatti morality is what refers to the code of conduct one following while ethics is what is the study of moral conduct or the study of code that one follows jenne gabaabsee ala kanaan himna akkasumas immoo is the confirmatory of what human behavior to what the established code of conduct lala established code of conduct mal to establish god our engineer code of conduct ka establish god mal jen ethics jen kanafu confirmatory human behavior dalaga ilma nama kan check god takau dhugoomsu malitti to establish the code of conduct established code of conduct takau ka ethics'in oomishisanii takau seera ethics'in baasisanitti fidee dalaga ilma namaatan confirm ka godhu ka mirkaneessu ka dhugoomsu dalagaan tun sirri dalagaan tun dogongora dalagaan tun fudhatama qabdu dalagaan tun fudhatama qabdu jedhee confirm ka godhu kan mirkaneessu morality dha jechuudha malitti fidee ethics'itti fidee kan mirkaneessu jechuudha saayinsichatti fidee jechuudha if an action conform to the established code yo gochichi sun established code takau ethics san bira dhaqee malif established code in 61 isa san bira dhaqee saayinsicha san bira dhaqee kamal ta'u taate conform ka ta'u taate kan mirkanaa'u taate it is called moral yo mirkanaa'e wanta kun fudhatama qaba jedhama moral yoonif immoo kan mirkanaa'u taate if an action is not conform to the established code sani wal bira qabne yookaan fudhatama hin qabne taate yookaan immoo mirkanaa'uufne taate
gochichi maal jedhama immoral jedhama jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu maal jedha refers to the effort to guide one's conduct by what reason while giving equal weight to interests of each individual who will be affected by one's conduct jennee jirra waan ta'eef kanallee kanaafuu morality has to do with what one should do all things considered not what in fact any of us will so in a particular instance namni kamuu haalota garagaraa keessa waan jiru ati faktii qofa osoo hin taane hamilee ilma namaa eeguudhaaf jechuudha maal consider gochuu qabda faaktaroota adda addaa wantoota hedduu jira namni kun life standardiin isaa akkamii eejiin isaa akkamii genderiin isaa akkamii akkasumas immoo tuyyuu backgroundiin isaa akkamii experiencein isaa akkamii jettee skill isaa waa hedduu maal gochuu qabda consider gochuu qabda malee faktii ma jiru laaltee nama tokko hamilee cabsuu hin qabdu jechuudha fakkeenyaaf namni tokko rakkate waa hatee haa jennu namni tokko waa hatee karaarraa goree asheeta wayii fudhate haa jennu nama asheeta fudhate sana hattuu jettee abbaa warruu taate itti fiidee tumuu hin qabdu namichi san dhaabdee haasofsiisuu qabdu ati eessaa dhuftee akkamiin warruutii tana seenuu dandeette jettee haasofsiisuu dandeette nama san haasofsiiftee yookiin ati rifattee maallaqa dabaluufi takkaa'u asheeta inni fudhatan daranuu dabaluufi dandeette fakkeenyaaf namni tokko haadhaaf abbaan qabu rakkinni akkanatti nama mudate dhiyoo kasitti matu taate rakkinni isaa san daran hage inni fudhate caalaa dabaltee atuu kennuufi malta garuu osoo waan san hin hubatin waan san consider hin godhin faktii malaalte faktiin jiru sila namni warruu namaa seene waa fudhate taanaan takka asheeta namaa fudhatana hattuu jedhama qabeenya namaa namni fudhate tokko hattuu jedhama garuu ati immoo faktii jiru san qofa laaltee ati hattuu jettee tumuu hidhuu osoo hin taane haasofsiisuu qabda background isaa gaafachuu qabda life standard isaa takka life style isaa gaafachuu qabda hiyyeessamuu dureessa namni kun rakkina qabamu bal'ina keessa jira kan jedhu amala tokko kana godhe immoo maal ka jedhu hubachuu danda'uu qabaatta jechuudha hamilee namaa eeguu danda'uu qabaatta jechuudha. Kanaafuu yeroo itti aanu paartii itti aanu ethics and law kan jedhu kan walitti deemnu ta'a hamma saniif nagaan nuuf tura galatoomaa jiraadha isiniin jenna paartiin itti aanu akkasiin bira ga'uu yoo barbaadan like share subscribe comment gochuu hin dagatinaa jechuun dhaamsa kenna.